gaya jechuudha. Hungurgurin irraan bitin torbaan tokko gayaaf uummata kana biyya keenya keessa mee qawwee waa dhiifnu qawween silaa haqa waa naqaati qawween malee uummanni kun lafa ta'e gadhiisanii deemuu hin dandeenye jechuudha atummatumaan hin dandeenye. Mee isaan kun walqixxummaa ni amani dimokiraatii baantattanatti ni amani ni amanan inumaan taatuufu isaan dimokiraatiin waa naqaati waan namni obbolummaan walqixxummaan jiraatu jechuudha sun isaanitti nahasa jechu isaaniif nahasa waan isaan miidhaati jechuudha. Ilmaan nafxanyaa hangamillee biyya mirgina maatiitiif biyya dimokiraatiin jedhu biyya namni walqixaa amata fedhee haa jiraatu. Hoggoo Itoophiyaa agatee waan san haasee jedhu wanni tan daandurree santu keessa jira daandurree jarmii yertee hankarroo san waan qabaniif jecha hin fayyan jechu doktorri fayyisuus hin jiru jechu barnoonni fayyisuus hin jiru jechu orma kana. Akkasitti gaa akkuma dursanitti haanu jiraattu gatii feetee haa fudhattu Oromumaan Itoophiyaa tiifatan jechuu ilaarratti. Somba dhaban onnee dhaban sombaan nama sossoa jedhan numaani iftiisan numaani am boruu lama kabiraa amma arrallee boruu duru qophaa'e jechuu kabiraa arra waan biyya keessa deemuu ila geessan kabiraa la duru lafa kaayyate jechuu nuti eessarraa jira duuba katanarra hay xiqqoo qabnu walitti kannu gan gaafa tokko gobeellatti qawwee nuu keenya nabaan qawween qabu nuboo akkam ta'an haa tolfannu laga kana keessatti yoo tolfachuu wallaallee haa bitannu warii ni qabna walitti buunee warii haa bitannu qawwee kun namni gurgurarraan kana guutamee jira addunyaa keessa riigaa lama walitti baafnee namti namoonni horii yoo qabne horii keenya haa bitannu gaafa sana akkasiin jeeni jechuudha yoo horii dhabne isarraa hiikannu jechuudha. Amma gaa yoo nuti har'aan kanallee duuba Oromoon hoggaa afur cini namti gaafa illee sillaan deemu ni cini namti ogguu sadii cini namuu deemti amma ogguu lama cini namti jechuudha tabbu'aa isaan hedduudha tuni gaafa illee sillaan deemu ni cini namne guyyaa mangistuun baqateet ni cini namne arra hadaffaa jechuudha. Namni hogguu sadii cini namu hogguu lama cini namu jamma immaa isin hogguu lama namni gosa boolla takka keessatti qaama tokko keessatti hin cini namu jenna duuba akkasii jaallan teenya egaa bilisummaan faaya qalbiiti nuura jechuudha. Namni bilisummaan qabne if duruun arku yaaduu hin danda'u yoo yaade duraa facaasan jechuudha namni gartee namni bilisummaa duraan qabaate hogguu dhabe irratti ni beeka jechuudha mi'aa isii beeka jechuudha. Bilisummaa gaafa qabnuu fi gaafa hin qabne wal dura qabne haalaan gaafa qabnu sana loluu dandeenya yaada qabna heera ajaa'ibaa kana hundaa'u bilisummaa irratti waan kana walitti mariidhaan tolfanne jechuudha. Arramee nam tokko haa walitti qabamee waa godhuu danda'u jechuudha. Dhamaana jechuudha. Sanii jecha if qaru wal qaru seentara bakka hunda ijaarrachuu biyya jiran keessa namni walitti dhufee bakka galgalu walitti dhufee marii walii dabarsu bakka ilmaan isaaniitti waa barsiisan wanni akkasii ijaaramuu qabdi jechuudha. Yoggaa kanuun faayidaan hin jirtu jechuudha. Maal godhuu dandeenya? Akkasitti gaa qaabsoon tuni hafuura jechuudha. Qineensa namaa kenniti qalbii nama jabeessiti jaalala nama fiddi namni hojii qaabsoo godhe obboleessira walitti dhiyaata jechuudha. Hasharrii bare adur sharrii yaadullee sharrii dhiiseeti lashoo markata jechuudha. Qalbii isaa keessatti lashoo markata jechuudha. Qaabsoon dhiiga warra biyya jaalatuuni bilisummaan qaabsoo warra biyya jaalatuuni biqilti. Abbaan fedha kabiraa biqilchuu hin danda'u ka biyya jaalatu ka ifin goggoone gartee dhugaadhaan if kennuu saniini biqilti jechuudha. Guddatti. Namni bilisummaa hin qabne sareedha jechuudha. Sareellee saree fayyaa hin qabne ta namni halaalatti dhagaan dhawu dhagaan firra ari'uusan jechuudha. Biyya isaa keessatti waan saree ta'eef alagaa ta'ee jiraata jechuudha. Dachii isaa keessatti uummata isaa lafa isaa gubbaa irratti alagaa ta'ee keessummaa akka nama biyya alaatii dhufetti akka fedhan godhan fedhanni hidhan fedhan gadhiisan fedhanni jeesan akka fedhan godhuu danda'an jechuudha. Haala kanaan ni jiraata nama bilisummaa hin qabne haala kanatti jiraata jechuudha. Osoo inni harkuu qabeenya duraa fuudhan maata akka godhuu hin danda'u. Qayyoo isaatiin osoo harkuu horii isaatii qabeenya isaa hunda zarafanii fudhatan jechuudha. Wanni takka godhuu hin danda'u jechuudha. Saamama kana garan amma gadi galotaa jechuudha. Nam tokko hogguu waa irraa fuudhan du'uu qaba jechuudha. Hogguu harka isaas irraa fuudhan jechuudha. Takkaanitu dhabbiin duuti ajala malee hin taatu qaaxaroo malee hin taatu ati yoo guyyaa sana haqa keetirra loltee duutu gaarii uyi. Namni ilmi keetii akkasitti qalbii yaada saniin guddata jechuudha. Hogguu ati qabeenya keetirra duute ilmi keetii wanni guddatuun sani jechuudha. Yoo ati qalbii dhafa agarsiite yoo ati sodaa agarsiifte akkasumatti guddata jechuudha. Waan kana ta'eef haqa fi du'uun
tuni ayaa ummataati ayaa mataasaati ayaa ilmaansaati ayaa oromootaati oromoon irraa gammaddi jechuun hama shukuutiin fajjeessu fajjeeti manama masun maal bani aadami maal bineensa moo namni kamii fajjeessa maana mijja dura taa'u ta'e amma dhiyoo tana shukuutiin mataa fedhee jalbii kan viidiyoo tokko maaf dhawa amma ilmaansa akkamta namni laaluun jiru osoo immoo inni guusa namni san dhayee ajjeesanii namni na haafi jechuudha ara namni kun boqa kun jiru itti fajjeessa jedha Dekati makiina keessa shukuutii fudhatee fi gadhiise hangas maana mijja san dhayee nogguusan sila dura dhayee qoman lakkaa'e fedhan haa ajjeesani fedhan badala isa ajjeesu akkasitti gaa duuba bilisummaan ni barbaachifti jechuudha lolli